maal gatii qabu. Dubartiin suuraa ishee irratti argitan kun Kirisdaa Roodargas jedhamti. Dizaayineraa fi barreessituu yoo taatu addunyaa irratti beekamtuu fi haadha qabeenyaa turte. Maarree dubartiin beekamtuu fi qabeenyi irraa hafe kun dhukkuba kaansariidhaan du'uu isheetiin dura yaadannoo ishee irratti akkas jettee barreessite. Tokkoffaa konkolaataan addunyaa kana irratti jira jedhamee fi gatiin isaa baay'ee mi'aawaa ta'e mooraa kiyya keessa dhaabbatee jira. Maal gatii qabare? Ani amma wiilchariidhaan socho'a. Lammaffaa mana koo keessa wayyaa diizaayinii babbareedaadhaan hojjetamanii fi kophee baay'ee gatii isaanii mi'aawaa ta'etu jira. Maal gatii qabare? Amma wayyaa haphii mana yaalaatiinaaf kenname uffadheen silippeerii godhadhee jira. Sadaffaa lakkoofsa baankii koorraa maallaqa biiliyoonaan lakkaa'amutu jira. Garuu na fayyisuu hin dandeenye. Maal gatii qabare? Afuraffaa manni koo gamoo abbaa darbii 8 siree baay'ee bareeduutu keessa jira. Maal gatii qabare? Amma kunoo hospitaala kutaa xiqqoo tokkoo fi siree xiqqoo tokkorra ciisa. Shanaffaa dur hoteela abbaa urjii 5 gara hoteela abbaa urjii 10 jechuun akka barbaadetti jijjiree keessatti bashannanaan ture. Maal gatii qabare? Har'a kunoo kutaa laaboraatoorii tokko gara kutaa laaboraatoorii tokkootti darbaa jira. Ja'affaa dur namoota kumaatamaan lakkaawwamantu si ajaa'ibsiifannaa nuuf mallatteessi jedheen rakkisa ture. Har'a garuu doktorri na yaalurree naaf mallatteessi naan jedhu hin jiru. Torbaffaa dur dabbasaa koo kanan ittiin kukkuulladhu daayimandii fi warqee gosa 7 qaba. Har'a garuu akkas gochuu hin danda'u, sababni isaas dabbasaa hin qabu. Saddeettaffaa dur xiyyaara mataa kootiinan qofaa koo addunyaa kanarra iddoo barbaade dhaqee bashannanan ture. Har'a garuu gadi ba'ee qilleensuma fudhachuufillee gargaarsa nama lamaa na barbaachisa. Saglaffaa dur mana koo keessa nyaata barbaade filadhee nyaadha. Har'a garuu kiniinii taableetii 2 akka nyaataatti nyaadha. Kun hundumtuu qabeenyaa ani qabu ture. Garuu maal gatii qaba? Dhukkuba koorraa na fayyisuu hin dandeenye. Kun hundumtuu qabeenya ani qabu ture. Garuu maal gatii qabare? Dhukkuba koorraa na fayyisuu hin dandeenye. Amma guyyaa foon koon du'uu murteeffameera. Kanaaf namoonni garri caalan qabeenya isaatiin osoo hin taane Rabbi qofatti yoo amaneedha kan jireenya bara baraa jiraatu jettee guyyaa lammaffaattis gara Rabbii ishee deemte. Jechuunis ni boqatte. Obboleessa koo, obboleettii koo, seenaan dubartii kanaa tarii ergaa keedha. Ati amma akkamitti jirta? Tarii amma yeroo erga kana dubbistu siree keetirraa dhukkubsattee ciistee jirta ta'a. Yookaan immoo foon kee kana fayyifachuuf jettee hospitaala keessatti rakkachaa jirta ta'a. Nama koo tarii foon kee dhukkubsatee kana siif yaalanii fayyita ta'a. Garuu lubbuu kee ishee cubbuudhaan dhukkubsatte kana Rabbi qofa malee kan qulqulleessu yookaan kan fayyisu hin jiru. Ilaamee inni fayyaa qabaattee burraaqaa jirtus sittan himaa na dhaga'i. Inni na baasa, na fayyisa, qabeenya kooti jettee qabattee jirtu calaqqeen biyya lafaa kun hundumtuu akka fixeensa ganamaati. Qarshiin kee siree siif bita malee hirriba siif hin bitu. Qarshiin kee mana siif bita malee nagaa siif hin bitu. Qarshiin kee foon kee kukkuula malee fayyaa siif hin bitu. Qarshiin kee biyya kanatti si beeksisee galmeen jireenya siin beeku taanaan maal godhama? Kanaafuu
namoonni qabeenyatti osoo hin taane gara rabbiitti deebi'uutu falaam.